kana biratti jaalatamtee fudhatamtetti siif dhaga'eera. Guyyaa fayyinaattis si gargaaree jedha. Kunoo yeroon jaalatamtee amma. Kunoo guyyaan fayyinaa amma. Qorontos 2 boqonnaa 6 lakkoofsa 2. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyo Waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Obboloota koo kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota jaalannee shoo akkam jirtu? Nagaa keessanii Waaqayyo inni kallattii hunduma keessatti nu gargaaree anaa fi isinii wajjiniitiin ta'e maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajame haa ta'u jechaa baga eeggamtanii gargaaramtanii yeroof sa'aatii kana geessanii egaa sagalee Waaqayyo amma isinii dubbise kana yeroon Waaqayyo biratti jaalatamnee fudhatamnee ammaadha. Yeroo sanatti immoo Waaqayyo nu dhaga'eera. Guyyaan fayyinaattis Waaqayyo nu gargaareera. Kunoo yeroon jaalatamtee fudhatamte ammaadha. Kunoo guyyaan fayyinaa amma jedhee sagaleen kunii irra deddeebi'ee jaalala Waaqayyo nuuf qabu nutti argisiisa. Akkuma kana macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 Yesus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyurree gara abbaa hin dhufudha. Egaa kutaa kanarra dhaabbadhee warroota amantaa garaagaraa keessa jirtan kallattii garaagaraatiin gooftaa Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan hin fudhanneef dhaamsa kana siniif dabarsuufiin dhufee egaa yeroon ammaa kun yeroo itti dacheen akka dhagaa akka laastikii yookiin immoo akka feestaalatti baqaa jirtu keessa jirra. Yeroo itti lafti keenya dhiiga tufaa jirtu keessa jirra. Yeroo itti wanti hundumtuuyyuu gegeeddaramaa jiru keessa irraa ollannaan lafaa sochiin tokko tokko biyya lafaa kanarratti taasifamaatii jira. Yeroo kanatti immoo namni ooluu danda'u nama gooftaa Yesus Kiristoositti amanee fi nama hamma dhumaatti dhaabbatee duwwaadha. Inni sun fayyuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo macaafa Maatiyos boqonnaa 24 keessatti yoo dubbisne bara dhumaatti yookiin milikinni bara dhumaa maal akka ta'e nutti hima. Lolli hin ta'a, oduu lolaa fi lola hin argitu. Akkasuma immoo mootummaa irratti hin ka'a, sabni saba irratti hin ka'a, sochiin lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a jedhee sagalee Waaqayyoo nutti dubbachaa ture. Egaa yeroo ammaa kana keessatti Ameerikaa keessa akkasuma biyyoota keenya biyya Itoophiyaa keessatti sochiin lafaa akkasumallee dacheen keenya amma dhiiga tufaa jirtu keessatti yeroo itti ga'ame keessa jirra jechuudha. Egaa yeroo kanatti namni maal gochuu qaba? Maal hojjechaa jira? Karaan keenya eessa? Maal fakkaanna? Jireenyi keenya maal fakkaata? Dhugumaan ammas jallina itti fufnee hojjechaa jirra moo dheekkamsa Waaqayyoo kana beeknee gara Waaqayyootti deebi'aa argitanii jirtu? Magaalaa Ameerikaa ani waan hundumaanuu guutuudha. Beekumsaan hundumaan guutuudha. Dandeettii hundumaan guutuudha. Amma kanaan booddee namaayyuu oomishuu nan danda'a. Akkasuma illee mootiin akka duriitti namni nan barbaachisu nama maal gochuu hin danda'a? Roobootiin oomishee roobootiin waan barbaanneef ajajachuutii dandeenya. Yeroo jettee dorgommee ishee Waaqayyo wajjiniitiin taasisaa jirtu keessa jirra. Maarree yeroo kanatti nuti maal hojjechaa jira? Dhalli namaa itti fufee cubbuu hojjechaa jira moo Waaqayyotti deebi'ee fuula Waaqayyoo barbaadachaa? Egaa sagalee Waaqayyoo kakuu moofaa keessaa jalqabee hamma kakuu haaraatti yaada garaa geeddarannaa nutti hin dubbata. Kakuu moofaa keessatti Israa'eloonni tibba Waaqayyoo irraa fagaatan tibba booji'amanii jiranitti illee Waaqayyo gaafa isaan
waaqayyo irraa garagalan waaqayyo diinota isaanitti dabarsee kenna. Gaafa isaan deebi'anii gara waaqayyootti iyyatan immoo waaqayyo isaaniif qaqqabee isaan gargaaree haala jiran keessaa isaan baaseera. Har'as waaqayyo namoota gara isaatti deebi'uu barbaadu keessa addumattuu mootiin gooftaa Iyyasuus Kiristoos fayyisaa lubbuusaa godhatee namni hin fudhanne addunyaa kana keessatti namni kamiyyuu hundu'a addunyaa kanarratti kanaaf hin jiru du'a tokko du'uun wayya duuti sunis immootiin foon keenyaaf lubbuun keenya gargar ba'uudha. Foon keenyaaf lubbuun keenya gaafa gargar ba'e lubbuun keenyan immootiin jireenya bara baraa keessa gala gaannaaf yookiin immoo ibidda bara baraa nu qaqqabatu jechuudha. Maaliif jennaan Iyyasuus Kiristoositti osoo lubbuun jirru amannee jira waan ta'eef obboloota koo hin gowwoomina. Waaqayyo waaqa itti geessan miti. Waaqayyotti geessuu dhiisne huumaa keenya barree gara huumaa keenyatti yeroo itti deebi'uu qabnudha. Kunis immoo waamichi har'a isiniif gochaa jiru kun Iyyasuus Kiristoos karaadha. Iyyasuus Kiristoos dhugaadha. Iyyasuus Kiristoos fayyina. Egaa sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu keenya keessatti fayyinnis Iyyasuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u waaqa jala ilmaan namootaaf hin kennamne. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Eeyyan maqaan ittiin fayyuun nuuf kenname waaqa jalatti ilmaan namootaatiif kan kenname maqaa Iyyasuus duwwaadha. Maqaa Iyyasuus irraa dhukkuba fooniitti, dhukkuba lubbuutti fayyuun hin danda'amu. Kana jechuun foon keenya hin dhukkubsata yoo ta'e foon keenyatti hin fayyinaa. Akkasuma mootiin lubbuun keenya cubbuu hojjechaa kan turre lubbuun keenya hin fayyiti, lubbuun keenya hin boqatti. Maarree obboloota koo dhaamsinan isiniif qabu. Guyyaa har'aa kanatti waamicha kana yeroo isinii godhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Yaa ta'u iyyuu malee baay'een keenya ammas itti dinnee dukkana keessa jirra. Iyyasuusin balbala fayyinaa isa nuu ta'e kana akka fudhattaniin dhaamsa isiniif qaba. Akkas jedha barreeffama tokko isiniifan dubbisaa. Akeekkachiisa maaloo eessan lixa otoo hin jedhin maaloo otoo kana godheeraa ta'ee osoo hin jedhin abidda boba'ee lubbuu namaa balleessu otoo hin dhufin guyyaa dhiphisaanii fi sodaachisaan suni otoo hin dhufin guyyaa kan ture dukkanaa'ee lafaa lixaa osoo hin dhabin bara darbinaaf fayyaa maal barri kun osoo hin jedhin lafa moo waaqa lixaa osoo hin jedhin guyyaan ciniinsuu fi dhiphinaa otoo hin dhufin maafan dhaladhee laata jettee guyyaa ofii arrabsitu osoo hin dhufin guyyaan ati du'a barbaaddee duutillee si baqatu otoo hin dhufin dafi yaada garaa kee geeddaradhu. Iyyasuus Kiristoosti amani. Iyyasuus karaadhaan, Iyyasuus dhugaadhaan, Iyyasuus jireenya. Isa kanaan isaan malee fayyinni hin jiru. Guyyaan fayyinaa amma. Guyyaan kun si darbee deebitee hin argattu. Dafii ariifadhu. Iyyasuus harka bal'isee si eegaa jira. Fayyinnis Iyyasuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin hin jiru. Tokkollee hin jiru. Maqaa kan biraatiin ittiin fayyuun nuuf ta'u waaqa jala ilmaan namootaa fi hin kennamne. Warri maamicha kana hin simanne immoo ibidda bara baraa akka hin dhumneef raammonii fi duunee raammoon hin duuneef qophoofnee jirra. Kana jalaa ooluuf immoo guyyaa har'aadhaan maaloo kaa yeroo kana hin dabarsin. Obboloota koo yeroon ammaa kun yeroo itti yaada garaa keenya geeddarannudha. Addunyaa kanarraa dabarree taanaan anii fi isin bakki itti teenyee yaada garaa keenya geeddarannu hin jiru. Amantii baay'ee keessatti reenfarra dhaabbatanii nissaa gabsiisna akkas goonaa yeroo itti jedhamutu jira. Kuni gonkumaayyuu macaafa qulqulluu keessatti
barreeffamee hin jiru. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti Gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii akka fudhattan waamicha kana isiniif godheera. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Anattis amanaa, wangeelattis amanaa. Egaa Yohaannis yaada garaa geeddarannaa lallabeera. Gooftaa Yesuus Kiristoosis yaada garaa geeddarannaa lallabeera. Bartoonnis immoo yaada garaa geeddarannaa lallabanii jiru. Yesuus Kiristoositti namni kamiyyuu akka amanuuf. Kanaaf guyyaarraa waamicha kana kabajanii gara Yesuus Kiristoosiin dhuftan. Warri viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessanuyyuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti harka keessan kaasaa. Gooftaa Yesuus jedhaa na wajjiniin Gooftaa Yesuus sin galateeffadhaa. Waan lubbuu koo jireenya bara baraa irratti naaf galmeessitee du'a bara baraa jalaa na baastee galmee jireenya bara baraa irratti maqaa koo waan naaf galmeessiteef biyya lafaa ganeeraa, seexana ganeeraa, foon koo ganeeraa, bara baraan kan kee ta'ee jira jedhaati kadhannaa kana kadhadhaa. Gooftaan sinaa eebbisu. Maqaa Yesuusin eebbifamaa. Gooftaan sin jaallataa. Koottaa. Warra akkasuma mootiinii haalota tokko duubatti deebitanii jirtanillee Gooftaan har'as sin barbaada. Kanaaf Gooftaan bara jireenya keessanii haa eebbisu. Waaqayyo eebbifamaa hafa. Ayyaanni Waaqayyo siniif haa baay'atu. Biyya keenyaaf lafa keenyaaf kadhadhaa. Waldaan kiristaanaa immoo waamicha itti waamamnee jirru kana galmaan akka geenyu Waaqayyo anaa fi isiniin haa gargaaru. Gooftaan koo sin haa eebbisu. Humnichi hafee isinirra haa jiraatu. Warroonni immoo Gooftaa Yesuusitti qabamtanii jiraattan akkasuma yuutuubii keenya jalatti koomantii nu barreessaa. Waldaa hin qabdan biyya alaa keessa jirtan yoo taatan mootiini karaa waldaa toora waatisaappitti isin daballee wal wajjiniiti wangeela mootummaa Waaqayyoo barachuutii dandeenya waan ta'eef isinii jechuun jaaladhaa. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Akkasuma warri duubatti deebitanii jirtanillee yoo jiraattan Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanaa. Gara mana abbaa keessanii deebi'aa. Abbaa keessatti isinii wayyaa. Inni yoomiyyuu harka bal'isee isin simata. Hunduma keenyayyuu hin jaallata Yesuusi. Gooftaan koo sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Humnicha argadhaa. Ciyaata harkanfadhaa. Shaaloo.